Welcome back to lesson 3 history grade 10 CK master class history grade 10 master class ila kitaaba daree irra akka nam hundaaf wal qixa ta'utti konseptii dhan isin ibsu jira an CK master class ila afaan oromootiin afaan saba guddaatiin kan isin ibsaa jirudha akkasuma gaafii entrance gaafii brain question activity kan boqonnaa kana yeroo finne brain question activity kophat akkasuma gaafiiwwan competency jennu kophatti illustrate goone afaan oromoo afaan saba guddaatiin kan isin ibsinu ta'a an CK master class ila nu hordofaan isin jira. By the end of these lessons you will be able to listing down the major feature of the growth of nationalism. Sababoota faktariiwwan gurguddoo nationalismiin akka dhufuuf sababatan ni tarreessinaa jechuudha. Discuss the silent feature of nationalism. Bu'aa barbaachisummaa yookaan wantoota barbaachisoo amaloota nationalismii jaarraa 19ffaa keessa dhufan ni ilaallaa jiru. Discuss how nationalism transformed its characters in the period between the 1818s and 1914. Bara 1880moota keessa akkasuma bara 1914tti nationalismiin akkamitti amala jijjiirate kan jedhu how transformed their period akkamitti akka inni dabarse ilaallaa jiru. What are the major factors behind the growth of nationalism in the 19th century? Sababoonni ijoon, sababoonni gurguddoon akka growth of nationalism dhufu jaarraa 19ffaa keessa duuba ture maali kan jedhu ilaallaa jiru. Nationalism has been the most powerful political forces since 1815s in the Western world. Nationalism jechuun jaalalti biyyaa hoggannu biyya anis biyya qabaatuun qabaa biyya caaltu hin jirtu kan jedhu yaada jiru jechuudha. Kun sirna siyaasaa humna qabu ture jechuudha. Bara 1850 irraa yeroo biyyoota Awurooppaa biyyoota addunyaa dhihaa jedhaman biyyoota dhihaa jedhaman san biratti haala achirraa eegalee yeroo bara 1950moota keessa industrial revolution boodatti industrial revolution keessa kan eegalee jechuudha. Nationalism deepest roots least share of sense of regional and cultural identity. Nationalism hiddi isaa eenyummaa yookaan naannoo wajji qoodachuu fi akkasuma aadaa eenyummaa kan wajji qoodachuu irratti kan hundaa'e jechuudha. Especially those roots yookaan hundeen kun expressed in customs duudhaa keessatti language afaan keessatti akkasuma amantii keessatti ibsamaa nationalismiin kun dhumarra jaarraa 19ffaa keessa sheepitee as ba'uudhaan addunyaa akka isaan biyyi hundi akka biyya mataa taatee eenyummaa mataa ishii biyya caaltu biyya tiyya jechuudha. Namoonni hundi biyya mataa isaanii qabaatanii yookaan sabni yookaan biyyoonni adda addaa biyya ta'uun hundeeffamne jechuudha. It is influenced all classes. Kan inni influence ta'aa turu influence yookaan kan inni socho'aa ture kilaasii hundaan jechuudha. Kilaasii wal qooduun hin jiru jechuudha nationalism. But more so the urban than the rural peasants. Garuu isaan sandaran isaan kilaasii hundaan haa jennu malee garuu irra caalatti jiraattonni magaalaa warroota baadiyyaa jiraatan caalaa warra nationalismii watanii jiru jechuudha. Activity 1.4 Why did nationalism influence more on urban people than peasants in the countryside? What do you think is the reason behind this? Maalif nationalismiin jaalalli biyyaa maaliif biyyatti magaalaa keessatti ka'aa maaliif magaalaa keessatti irra dhiibbaa godhaa ture warreen baadiyyaa jiraatan warreen qonnaan bultoota baadiyyaa jiraatan san caalaa maaliif dhiibbaan akkasii godhaa ture? What do you think? Maali sababni waan kana duuba jiru jettee yaaddaa jedhaa kan ilaallu ta'a jechuudha. Moreover, nationalism created an atmosphere which made World War first possible. Nationalism aggravated the great international crisis of 1905 up to 1914. Hundaa ol nationalismii qilleensa nationalismii ka uume waraanni addunyaa tokkoffaan uumamuudhaaf nationalismiin sirriitti gahee guddaa addunyaa baroota kana keessatti haalaan kiraayisii yookaan haala badaa addunyaa tanaaf fidee ture jechuudha. Nationalismiin which made World War nationalismii jechuudha kan akka waraanni addunyaa faristiif ka'uuf tokko sababni tokko isaanaa jechuudha. Made possible people of Europe supporting the war when break out in
July up to August 1914. Kun biyyoonni Awurooppaa hedduun akka waraana deeggaran akkasuma biyyoonni Awurooppaa akka waraana deeggaruudhaan Juulaay bara 1914 keessa naashinaalizimii isa tokko ture dhiibbaa jira ture jechuudha. Nationalism of course did not begin in the middle of 19th century. Dhuguma nationalismiin walakkeessa jaarraa 19ffaa hin eegalle but in the grow intensified from until the World War first. Garuu guddinni naashinaalizimiitii fi akkasuma sirriitti gadi fageenyaan hidda hidhatee humna guddaa horate kan itti fufe haga waraana addunyaa tokkoffaatti dhoowwatte jechuudha. The following factors promoted the growth of nationalism in 19th century. Gaaffiiwwan aktivitii choolii maqaa dhoofnisaniif kan aktivitii jalqabaatiif wantoonni armaan gadii kun akka naashinaalizimiin guddatuuf jaarraa 19ffaa keessa warra promote godhan jechuudha, warra guddisan jechuudha. The compulsory primary education was used by the government for state buildings and inculcating patriotism. Tokko barumsa kutaa primary school jechuun kutaa takka kaasee haga 8 warra jirruun primary schoolin kun akka mootummaan dirqama godhe biyyi hundi biyya ijaaruudhaaf dirqama namni tokko jaalala biyyaa qabaatuudhaaf educational compulsory primary education baratu qaba jedhee mootummaan humna godhuun kun takka jechuudha. Government also compulsory military service to inculcating patriotism and loyal to the state under the rulers. Mootummaan akkasuma namni tokko namni biyya takka keessa jiraatu humna waraanaa akka kennu eenyutu jaalala biyyaa qabaa fi eenyu biyya isaatti amanamu fi hooggantoota irra jiraniif ammaramaa kan jedhu humna waraanaa kennu akka dirqamatti kennu kun naashinaalizimii akka babal'atuuf sababa tokko ta'ee jira jechuun illee. The cheap newspapers for the masses often had Chavionistic tan. Akkasuma sababa industrial revolutionii waraqaan yookaan gaazexaan oduu adda addaa tamsaasu babal'achuudhaan yaada Chavionistic tan. By the way, Chavionistic jechuun yeroo hedduu Hitlertu ittiin beekama. Maal jechuudha filosoofiin kuni yaada biyyi hunda caaltu biyya tiyyaa jedhu. Saboonni addunyaa kanaa hundi yookaan ammoo biyyoonni addunyaa kanatti argaman hundi Jarmanii gadi yaada jedhu jalqaba yaada kana fayyadame Jarmaniidha jechuudha. Yaadni kun garuu jalqaba filosoofii kana bifa naashinaalizimiitiin yookaan bifa biyyi caaltu biyya tiyya jedhu gaafa naashinaalizimiin ka'usan ta'aa dhufee jira jechuudha. But nationalism and hostile feeling toward neighboring state. Biyyummaa fi akkasuma biyyummaa fi yookaan jaalalli biyyaa akka biyya taatee uumamuu fi akkasuma miirri diinummaa biyya ollaa jidduutti yeroo hedduu amala ture jechuudha. Of the quality of newspaper for upper and the middle class. Warreen upper irra jiran sanii fi warreen middle class irra jiran san sababa gaazexaa sanii hooggantoota biyyoota kana lamaanii jidduutti biyyoota ollaa jidduutti miirri diinummaa ture jira jechuudha. Much of the literatures of the year before the World War first was also strongly the national and the warned against the danger of neighboring state. Look, akkasuma sababa barreeffamoota adda babal'atuutiin waggaadhaan dura waraana addunyaa tokkoffaan dura waggaadhaan dura qixa sirriitiin biyyoonni sirriitti akeekkachiisa cimaa waraqaa newspaperii adda addaa fayyadamanii biyyoota ollaa adda addaatti akeekkachiisa kennaa turan jechuudha. Patriotic society were created in calculated patriotism to agitate for stronger armament, sometimes also agitated for bigger colonial empire. Look, biyyoonni sirna kolonii kun jaalala biyyaa hammana hin jedhamne kan agitate for stronger humna cimaa waraanaa fi akkasuma humna cimaa waraanaa fi yeroo takka immoo kolonii gurguddaa kan akka Biriteen uumuu danda'anii jiranii jechuudha. Kun hundi naashinaalizimiif keessa qabaachuu. Nationalism was stimulated by the wars. Fakkeenya naashinaalizimiin jaalalli biyyummaa kan naashinaalizimiin jedhu stimulated kan inni si'aawu waraananni fakkeenya fi the unification of Italy, Germany and the national liberations of the Balkans. Tokkoomuu Xaaliyaaniitiif sababni tokkoomuu Jarmaniitiif akkasuma walabummaa biyyummaa biyyoota Balkan countries jaan kan akka
kan akka Balkan countries kan akka jiran kanneen akka Albaaniyaa, biyyoota akka Azerbaijan, biyyoota kanneen akkana kana walabummaa isaatiif inni guddaan sababni guddaan nationalismii ture jechuudha. British unification nationalism was stimulated by small colony wars Britain fought often. Garuu nationalismiin uummata Britain kan inni stimulate ta'u koloniidhaaf waraana koloniidhaaf which Britain fought often through the second Boer War isa jaamu Boer War jechuun qormaata irra dhufuu danda'a. Boer War jechuun waraana Britain nationalismii Britain keessatti koloniidhaaf kolonii qabachuudhaaf ture jechuudha. Bara 1899 akka 1902 was unpleasant shock which cooled down British aggressiveness for all of the time until it was revived by fear of Germany. Haga waraana addunyaa tokkoffaa irratti yookaan waraana addunyaa lammaffaa irratti addunyaan guutuun Jarmanii sodaachuutti waraana yeroo jalqabaatiif waraana sodaachisaa kan addunyaa guutuun Britain tun addunyaa to'achuu dandeessu waraana sodaatamaa haga Jarmanii Hitleriin irra deebi'etti isa waraana guddaa ture jechuudha. Second Boer War akka jedhamu jechuudha. In USA, the victory in Spanish War in 1898 stimulated American nationalism. Garuu USA keessatti victory'n yookaan injifannoon Spanish Ameerikaa War irratti bara 1898 ta'e American nationalism akka dammaqu ta'ee jira jechuudha. Well, pseudoscience also stimulated nationalism. Pseudoscience len nationalism stimulate godha jechuudha. And the incalculated aggressive hostile feeling toward neighboring state and the idea that war was inevitable. Pseudoscience jechuun nationalism kan deeggaru yoo ta'u kan stimulate godhu jechuudha. Diinummaa hagana hin jaamne jibba aggressive jechuun biyya nama yookaan amala kiyyumaa ta'aa jiru jechuudha. Miira diinummaa biyyoota ollaatiif qaba ture jechuudha. Yaanni kun jechuudha. Yaanni kunis maal jaa waraanni uumamuun isaa hin oolamu yaada jechuudha. This pseudoscience has become known as social Darwinism. Yaanni pseudoscience jaamu kun yeroo maal jaama? Social Darwinism jaama jechuudha. It was social Darwinism that spread the idea that history is struggle between state and the nation for the powers, supremacy and even survivals. Yaadni social Darwinism jechuun maal jaa? Yaada kan inni babal'isu qabsoon biyyaa fi akkasuma yookaan mootummaa fi biyya taatu ol'aantummaa irratti even jara kana lamaan keessaa state and nation keessa tokko jiraachuudhaaf irrattu aangoo guddaa argachuudhaaf qabsoon neeshinii fi isteetii jidduutti mootummaa fi biyya jidduutti ni godhamaa jeeti ibsaa jechuudha. The strongest state in the nation which are the best would be victory. Biyyoonni ciccimoo fi biyyoonni humna qaban akkasuma isteetiin humna qaban mootummoonni humna qaban akkasuma biyyoonni humna qaban kan inni ittiin ibsaman would be injifannoo jechuudha. While weak state in the nation would be subjugated. Biyyoonni lallaafoon humna hin qabne dadhaboon subjugated weeraramuudhaan even destroyed haga baduutti illee ta'uu danda'anii turanii jiranii jechuudha. In the period of between 1880s and the 1940, nationalism transformed its character in several ways. Baroota 1880moota keessa akkasuma bara 1914tti nationalismin yeroo itti amala transform godhee jechuudha karaa hedduu jechuudha. The first and the more national movement spread in Europe and the Ottoman Empire outside of Europe. Jalqaba irrattii fi inni guddaan biyyoonni biyya ta'uudhaaf Awurooppaa keessatti haalaan babal'ifannaa dhufe jechuudha. Biyyi indipendentummaa biyyaa yookaan if danda'uu biyyi taatee akka uumamtuuf Awurooppaa keessattii fi akkasuma Ottoman Empire biyyoota sirna Ottoman Empire Awurooppaan alaa jiran keessatti babal'ifannaan dhufe jechuudha. Many of this movement were towards the numerically quite small number of people living quite small communities. Warraaqsi kun karaa irra heddumminaan namoota muraasa kan xarafa daangaa adda addaatti jiraataniin kan ka'ee fi akkasuma haalaan guddataa kan dhufe jiru. Therefore, nationalism which earlier in 19th century had appeared
to work toward this greater unity as in the case of Italy and Germany now tends toward fragmentations. Samboda nationalism kun jalqaba jaarraa 19ffaa ka'uudhaan uumamuudhaan irra caalatti biyya taatee akka Xaaliyaanii fi akka Jarmaniin unification of Italy and the unification of Germany jetsun haga sanitti fayyadamuu danda'anii turan jechuudha. Danda'amuu turuudhaan umarra Samboda now tendis Samboda karaa caccabinsa biyyoota adda addaatti dhufan jechuudha. Second, kun isa jalqabaati jechuudha. Second, language and ethnicity becomes a major criteria. Afaanii fi akkasuma shanyummaan yookaan ammoo sabummaan ulaagaa jalqabaati jechuudha. Especially the language for nationalism. Afaan keessattuu nationalismiidhaaf waltaanii akka waliin gamtaa uumanii akka socho'aniif afaan isa gahee guddaa baatee jira jechuudha. All over Europe, submerged minority nationality were struggling to accept the right of their language to equality with the previously dominated language. Akkasuma Awurooppaa hunda keessatti saboonni xixiqqoon submerged ta'an warreen saboota gurguddoodhaan walitti makamanii jiran qabsoo guddaa gaggeessaa turan jechuudha. Mirga afaan isaanii afaan gurguddaa isaan doomineet godhe kan saboota gurguddaatiin doomineet ta'uu jalaa akka doomineet hin taane afaan isaanii hin banneef qabsoo gurguddaa godhaa turan. So there were a bitter dispute. Wal dhabdee guddaatu ture jechuudha. Bitter means wal dhabdee hadhaawaa ta'etu over the language questions. Over the language questions. Gaaffii afaanii irratti fakkeenyaaf Itoophiyaa dabalatee kun isa rakkoo guddaa uumee ture. The third, inni sadaffaan ammoo national questions becomes a part of domestic politics of many states, particularly multinationals like Austro-Hungary and Tsarist Russia and other like Britain's aim with serious Irish questions. Akkasuma inni sadaffaan ammoo biyyi yookaan gaafii biyyummaa kan jedhu sirna siyaasa biyya keessaa to'achuu danda'ee jiraachuu biyyoota Awurooppaa keessattuu biyyoota multinational biyyoota biyya hedduu wajjin ijaaraman fakkeenyaaf Awustiriyaan Hangarii biyya lamarraa kan ijaaramte Awustiriyaa Hangarii jechuun biyya Awustiriyaa fi Hangarii irraa kan hundeeffamte akkasuma biyya Tsarist Russia jechuun Raashiyaan biyya hedduuf jalaa qabdi turte and other like Britain with serious Irish question biyyoota akka Irish keessattis Irish Britain jalaa fottoquudhaaf gaaffiiwwan adda addaa gaafataa turte jechuudha. In terms of class, new minority nationality movement attracted P.T. Borges. Kilaasiin haaraa kan saboota xixiqqoo warraaqsa eegaluudhaan kun tujjaarotii adda addaa hawwachuu danda'ee jiraachuu. PT means because of success of national movement and the language would mean not more prestige for nationality and its language employment in the public sector for the language of speakers. Sababa biyyummaa warraaqsi biyyummaa mirkanaa'eef yookaan afaan biyyi ta'uudhaaf yookaan kabaja guddaa yeroo itti argattee miti jechuudha. Yookaan kan ittiin akkasitti dilas mara kabaja guddaa itti argatanii miti jechuudha. But more employment in public sector language speakers. Garuu irra caalatti hawaasni dhuunfaa isaatii akka itti fayyadamu ta'uu danda'ee jiraachuu. Jireenya tokko isaanii keessatti public sectorii adda addaa keessatti akka itti fayyadamu ta'uu danda'ee jiraachuu. But sun ta'uun afaan mootummaa hundaatti miti. Hawaasni afaan isaa akka fayyadamu ta'uu danda'ee jiraachuu. Afaan sabni kaanii akka irratti wanni hin taane jechuudha. Akka irratti hin fe'amneef ta'uu danda'ee jiraachuu. Nationalism for the government was two-edged weapons. Nationalism mootummaadhaaf eeboo qara lamaati jechuudha. Eeboo qara lamaati. Nationalism could be and was used the strength of loyalty to the state, the ruler, to divert the workers away from socialism. Akkasuma nationalism akka eeboo qara lamatti itti fayyadamaa ture jechuudha. Kun amanamummaa ummanni sun biyya saniif qabu yookaan isteetii saniif qabu akkasuma
hooggantoota saniif qabu akkasuma hojjettoota yaada sooshaalizimii sanirraa awwee gochuudhaaf naashinaalizimii isa murteessaa fi isa ijoo ture jechuudha. However, the national minority existed. Garuu biyyoonni saboonni xixiqqaan national minority ni jiran jechuudha. Nationalism could be what? Arise from the national diamond of this national minority causes discontent and disloyalty. Garuu yaadonni xixiqqaan saboonni xixiqqaan qaban sun kan nationalismiin asirraa ka'u sun akka national minority kun amanamummaa dhabuu fi discontentis yaadan tokko akka hin taane akka biyyi sun akkas hin taaneef sababa ta'a jechuudha. The USA was very successful in 19th century assimilating a million of immigrants who come to USA from Europe. Biyyi USA jedhamtu United States of America jedhamtu kun jaarraa 19ffaa keessa biyya namoota miiliyoonota yookaan baqattoota miiliyoonotaan jiran karaa USAtti warreen Yurooppaa irraa dhufanii Biriteen irraa ta'uu Faransaay irraa biyyoota adda addaa irraa dhufanii uummata hedduu asimileet godhuu dandeessee jirtu jechuudha. Asimileet jechuun aadaa USA fudhatanii akkasuma naashinaalizimii USA fudhatanii akka isaan itti fufanii. This success was made possible because milkaa'inni kun kan ta'uu danda'e because migrant left Europe. Namoonni godaantonni yookaan irra hedduun godaantota Awurooppaa dhiisuudhaan because of they were dissatisfied with the conditions their home in the country. Biyyoota Awurooppaa haala biyya isaanii duraan ture kana keessatti yookaan biyyatti dhalatan sanarratti haalli jiru waraanni adda addaa cinqiin adda addaa kanneen akka waraanaatti deemuu akkasuma sirnoota sooshaalizimii wal qabatee ruural kilaasii fi yookaan boorjees kilaasii fi working kilaasiin dhiibbaan adda addaa rakkoowwan adda addaa kun akka hojjettoonni kun karaa yookaan namoonni godaantonni kun karaa biyya akka USAtti godaanan sababatee jira jechuudha. By becoming the US citizens and they joined country and the nation with offered more economic opportunity and more social and political freedom. Kana lammummaa USA fudhachuudhaan naashinaalizimii biyyummaa kan USA leellisuudhaan haalaan biyya tokko ta'uudhaan eenyummaa isaanii keessa jiru qabatanii garuu Ameerikaanizim yaani Ameerikaanizim jechuun akka Ameerikummaatti aadaa biyyummaa isaanii leellisuudhaan biyya takka ta'uudhaan carraa dinagdee guddaa akkasuma sirna hawaasummaa fi akkasuma sirna siyaasaa walabaawaa ta'e argachuudhaan haalaan biyya humna jabdu godhuu ta'uu danda'aniiru. Then how did USA become successfully activity 1.5? How did the USA become very successful in 19th centuries? Akkamitti USA'n biyya jabduu jaarraa 19ffaa keessa turning the million of immigrants into America akkamitti biyyoota miiliyoonotaan lakkaa'aman godaantota karaa Ameerikaatti jijjiiruu dandeesse kan jedhu wantoota kanuma amma ilaalle kanaa jechuudha. Lesson for unification of Italy jedhu viidiyoo itti aanu walitti deebinaa jechuudha. ANCK master classidha. Guyyaa guyyaan YouTube keenya irratti akkasuma Facebook, Telegram keenya irratti wantoota qormaatan qabatu waan gadhiifnuuf akkasuma Instagram dabalatee YouTube X yookaan Twitter dabalatee follow nu gochuudhaan even LinkedIn keenyatti wantoota ajaa'ibaa kan gadhiisaa jirrudha. So don't be steady hard but steady smart. Smart ta'uudhaan hordofaadha. Wantoota qormaata jiran hundaa isiniif gadhiifna. Kun e-learningidha yookaan ANCK master class afaan Oromoo afaan saba guddaan isin dhiyeessaa turre. Yeroo itti aanu wal agarraa galatoomaa isinin jaaladha.